Janis naman iftu yoni lalla janis cal jette lalu sittin iftu tari warrin isufi warri usee lalu warramma kuma dibban bitame kana yo ta'e malee wanni Oromoo wahuma usanii laalanii miti. Rabbiilleen nama gaafata beektu rabbiilleen ummata keetiif maal gootee jaa gaafa ummanni kee diinaan dhumu ati ummata keessan cinaa dhaabbattee jaa gaafa ummanni kee rakkatu ummata kee cinaa dhaabbattee gaafa ummanni kee boo irraa imimmaan hayxee gaafa ummanni kee miidhama ummata keeti itti laalte moo irraa ittiste jeessi gaafata akkasi barreegaa dur ta'ammaa tanan beeynu ta'ammaa wanni cufti faallaadhaan mayi dur akkas nuun jaan dur yoo ooyiruu ta'e namni saame yoo haqa keetiin namni dhufe yoo mana kee diinni weerare haqa keetirra du'i haqa keetirra du'i lafateerra du'i maatii keerra du'i fira keerra duuta dabarsiteen kannitu jechuudha. Hakkasiga warra jannataa ennaan jechuudha shahiida ennaan warra haqasaatirra dhume garuu amma haqasaa dabarsee kannu ka ummanni isaa odoo dhumee usee laalu ka haati Oromoo odoo rasaasaan ajjeefamtu usee laalu ka qabeenyi Oromoo odoo gurguramuu usee laalu ka Oromoo lafa wajjin odoo gurguramuu usee laalu kana akkamiin laallaadha. Karuma pointe kiyyaattiin deebi'a tokko waa'ee baha Oromiyaa kana waa'ee baha Oromiyaa hoggaa hedduu irraa dudubbanne arra Oromoo waan laafaadhaan laaluu danda'a boru waan gatii Oromoo kafalchiisu ta'a jechuudha. Maaliif jennaan wanni warri Somaalilaand hargee jijjiga keessa godhu jiran kun naannawa isaan 70moota 60moota lafateenya fudhatame ja'ame irratti mootummaan Ziyaad Barre yeroo san humna waraanaa kaasee biyya tanaan weeraree fi waan amma deemu jiru kana wal bira laaluu dandeessu. Jarri kun waliin jaalatan isaan waliin jaalatanii garuu lafa Oromoo hatuurratti Oromoo fixuurratti waliif galanii jechuudha. Kana dhibbarraa dhibbatti Soomaaliin hoggaa kan wal lolti gaafa Oromoo miidhan ammoo walii galaniiti Oromoo miidhan jechuudha. Gaazini amma laannaa san keessa bahee ja'amaa jiru kun gaazini kun gaaza Soomaaliiti. Gaaza Soomaali biita gaaza qabaachuu dandeessi uumaadha kanna rabbii kanna rakkoon qabu garuu naannawa sani gaazini bahuudhaaf Oromoon maaliif miidhamuu qaba naannawa sani gaazini bahuudhaaf daangaan Oromootii fi lafti Oromiyaa fuudhamtee maaliif weerarsoota kanaaf kannamtee kajoo kun siyaasaa mootummaan amma jiru kun hojjechaa jiru. Maaliif jennaan amma halgadde yoo laaltan magaalaa Jijjigaa keessatti qabeenya Oromootii fi manneen Oromootiitu gubate. Lafa tana keessa Oromoo qulqulleessu piroojeektii jedhu seenanii jechuudha. Amma waliigaltee yookaan hiriiroon mootummaan Hargeysaatii fi mootummaan Jijjigaa kan warra adaree kana wajjin wal qabatee Oromoodhaaf cidha fiduu deemamoo boo'icha fiduu deemaa haja ulaaluu namarra jira. Biitti takka eega sirna federaalizmiitiin gaggeeffamte biyya ollaatii wajjin mootummaa federaalaatiin mari'ata malee mootummaan naannoo if bulchu mari'achuu hin danda'u. Amma biyya tana keessaan jira federaal gavramentiitu biyya biraatii wajjin marii biyyoota lameenii godha malee isteetiin hin keessa jiru kun haatee biyya biraatii wajjin godhuu hin dandeessu. Kana keessa shira siyaasaa guddaa Oromoodhaatti balaa ta'uutu as deemaa jechuudha. Usneetu malaalla nuti waan xiqqoo takka sooshaal miidiyaarra nu darban Oromoon sanumarra wallaalti jechuudha. Hegaree balloo Oromoo miidhu jiru fanjii Oromoodhaaf lafa kaayamtee deemaa jirtu tana laalaa hin jiran. Odoo Oromoon lafa qabdu mootummaan naannawa Hargeysaa fi mootummaan naannawa Kililii shanii karaa Hargeysaa fi haga adaree biyyoo wali banu godhanna warri Kililii shaniitiif warri Somaalilaandii fi warri jogola keessa jiru sana hoggaa jee abbaan biyya tanaa eessa jira ni du'e moo ni hadoode moo maalirra jira. Biyya ollaatii wajjin naggada godhachuun gaariidha garuu ummata biyya qabu
undermine gootee reefka gootee tuffattee tiimiti ka gootu. Kana ka Oromoo akka tuffatan godhe mootummaa federaalaatii fi mootummaa namicha Shimallis Abdiisaa jedhan. Shimallis Abdiisaa Oromiyaa bahaa qabeenya sii fedha malee uummata siin fedhu. Qabeenya isaanii soorsii uumamaaf rabbiin kanne hanna diinagdee jira malee naannawa sanirratti Oromiyaa bahaa namni dhumu daangaan sii cabu lafti sii kukkutamtu dhimma tokkoon qabu. Maaliif waan laallee agarruu jechuudha kun. Faarsitee bultoonni immoo ala kanaa child support ilmaanii kafaluu dadhabee jaartii fi ilmaan gargaarsa mootummaarra dhiisee achi dhaqe akka fedhan jechuu danda'e. Maaliif kafan abbaa hanqate jechuudha. Kafanni abbaa hanqate abbaa fedhe faarsuu danda'e. Jireenya mataa keetii ka ifii jiraattuuf jettee dhugaa uummataa ukkaamsinii jechuun barbaada jara kanaan. Maaliif dhugaan Oromoo yeroo hunda ifaadha. Namni tokko sabni guutuun haqa dhabee baduurra namni tokko haqa ummata sanii dhugaa ragaa bahee yoo kute irra rabbi biratti illee eebbifamaadha. Ummata isaa keessatti illee onnee ummata isaa keessatti illee bakka olaanaa qabaata jechuudha. Kara kan shira amma naannawaa dirree dhawaa deemu jiru. Miidiyaa warra kanaa hedduun dhaggeeffadha, hedduun jala deeme jechuudha. Gaafa naannawaa lafa isaa nu mirkaneessaa jennee warra UNESCO kana bira dhayne lafa isaa bakka isiin taate laalaati mallattee isaa nu fidaa jedhanii jiran. Lafti dura gaa mallatteessanii geessan lafa dirree dhawaatanii jechuudha. Tatti aantu sila Zeeyilaadha. Zeeyilaan ammoo abbaadha qabdi. Abbaa qabdi biitti abbaa qabdu akka Zeeyilaa tana. Gadabuursiin dhiira taatan koottaati seera kana godhadha jetteen koottaa seera kana tumadha. Seera kana akkuma isin agarsan kitaaba isaanii yoo laaltan Google keessa seentanii ilaaluu dandeessanii aadaan isaan achirra qabatanii dhaqan aadaa Oromoota Karrayyuuti. Aadaan Oromoota Karrayyuu yoom aadaa isaa taate. Abbootii teenya Karrayyuu uffata diimaa san uffatanii uffata adii irratti waan diimaa uffatanii gaabii diimtuu addarratti kallacha diimaa san hidhatanii akkuma Karrayyuun ittiin beekamu. Kana fuudhanii kitaaba san keessa kaayyatanii kun aadaa teenya jechuun Oromoo aadaan kaleedhaa miti kan usaamamaa turte arra haareetti jalqabdee jirti jechuudha. Arra haareetti jalqabee jira. Kitaabni kun kitaaba seera naamusa illee cabse naamusa namummaatii fi naamusa waaqaati illee cabse jechuudha. Seera Iisaa jedhan kun. Kitaaba kana keessatti ilmi tokko yoo ka'ee jaartii soddaasaa gudeede dhadhaa mataarra kaayaati eebbisaa jedhan achi keessa jira. Isaan bal'inaan raasaa jiran Somaaloonnummaan jechuudha. Kun safuudha jedhanii. Kitaaba safuu kana heera uumamaatiif heera waaqaatillee cabsee kana fidanii dirree dhawaatirra mirkaneeffatanii dirreen dhawaa nuu mallatteessiteeti fuudhee karaa waan ni dhayinee jedhan karaa Zeeyilaa dhayinee jedhan. Jara keenya warra aadaa fi turizmiitiin nuu mallatteessee jedhan. Dubartiin Soomaalii aadaa fi turizimii dirree dhawaa harkaa qabdus kun ulaagaa kamiin dirree dhawaa mallatteessuu dandeessi namaaf. Seerri biyya san keessatti lubbuu Oromoota duuta irratti hin hojjetu lafa Oromoota saamamte irratti hin hojjetu jechuudha. Garuu an akkaan laalutti lukkuun harreen haada kuttee nan fittuu gabaabsitee jedhan. Warri arra gartee kun keenya je'ee arra naannawaa baha Oromiyaa kana jeeqaa jiru. I think hammeenyi isaanii fagoon jiruu na fakkaata. Maaliif jennaan an ummata akka Oromoo tasgabbaa waan agarre jireenya kiyyarratti abbaan iffaarsu odoo hin ta'in dhugaa jiruutu kana jechuudha. Ummanni Oromoo ummata hedduu tasgabbaawaadha. Ummata abbaa fedhe hojii jiraachuu danda'u, saba fedhe hojiin biyya fedhe keessa nagayaan jiraachuu danda'u jechuudha. Biyya amma jirru kana keessatti ummanni Oromoo ummata yakka tokkoon miidiyaa addunyaa irratti hin himataminii jechuudha. Ummata dalagatu, ummata nama hojii jiraatu, ummata naamusa biyya tokkoo kabajuu jechuudha. Naamusa biyya tokkoo hin dhiibne. Amma gaa weerartoonni kun hoggaa alaa dhufanii kana cufa godhan ifiif godhanii jennee ol gaafanne lakkii ifii godhaan jiran. Kana godhaa jiru mootummichuma biyyaan bulcha jiru federaalaa fi isteetii qabateeti. Shimallis Abdiisaatiif Oromiyaan jiddugala qofa. Dhiha Oromiyaa gaafa fedhe faannoo itti bobbaasee Wallagga Bahaa keessa nama ficcisiisa isaaf san Oromoodhaa miti. Baha Oromiyaa shiftoota dangaa ollaa itti bobbaasee ficcisiisa kun isaaf Oromoodhaa miti jechuudha. Namichi Shimallis Abdiisaa jedhan kun dangaa Oromiyaa hagam takka beeka. Moo dangaan Oromiyaa ka inni beeku
باكورا هاجا شواكا باتي هاجا مالف نراهيم هداماتي باكو أتش دانجا أورومياتي متي هداما قدين دانجا أورومياتي متي يجودا دانجا أوروميا خصومالي نكفيت السنتي لفبالي فلاتي تربان دبرغيستي irrattis baga gammaddanii akkasitti dhiyeeffachaa jiran kun daangaa Oromootii miti. Laala jarana dur goobanaa jaarcee Oromoo lafarraa buqqaaseeti hara biraa facaasaa ture. Goobanaan arraa kun ammoo Oromoo lafa hojii gurguraa jira. Lafa hojii gurguraa jira. Fakkeenya gaafa goobanaan Oromoota tuulamaa buqqaasee seenaa san keessaa my parent is one. Gaafa inni naannawa sanii buqqaase khasimatee hammate Oromoo bal'aadha jechuudha. Uummanni tuulamaa kun akkuma Oromoota biraa Gujii keessa, Boorana keessatti, Arsii, Baale keessa, Harar keessatti jiraatu jechuudha. Yeroo sanirraa kaka'ee jechuudha. Yeroo sangaa Oromoo simatee qabate obboleeyyan isaanii kana kunuunfate jechuudha. Oromoota tuulamaa gaafa goobanaan Mililikii hojjetee buqqaase san. Goobanaan arraa kun garuu Oromoo buqqaaseeti bakka itti baqatullee dhoorkee jechuudha. Maaliif? Arra yoo laaltan dirree dhawaa fudhannu, Hadaamaa fudhannu, magaalaa Finfinnee harka 90% kadhatan Oromoota bahaati. Kun dhugaa lafa jiru. Maaliif? Because naannawa san diige, naannawa san diinaaf kanne, naannawa san weerartootaan weerarsiise. Uummanni kun bakkatti irkatuun qabu kadhataa tahaa jechuudha. Joolleen isaanii maaliif boodaan uree faamiliin kun boodarratti just like akkama American Indians. Uummata biyya hin qabne biyya isaa keessa baqataa ta'e akkuma amma lammii Falastiin kana ta'uuf ta'anii jechuudha. Oromoon kana taa'ee waliin laala. Oromoon tokko ni booya, tokko immoo bashannana waan biraa jira. Waan biraa jira. Ati gaarii jiraachuudhaaf, nagaan jiraachuudhaaf yookaan fira shimallis ta'uu qabda yookaan daangaa shimallis keessa jiraachuu qabda jechuudha. Sadarkaa kanarra wal geessinee jirra jechuudha. Oromiyaa bahaa tana warri isaan dura abbootii shimallis faan warri wayyaaneedha. Targeted godhanii dura hayyoomsa magaalaa Dirree Dhawaati. Meeshaa kotonee Dirree Dhawaanii yaadatan lagaarree kotonee guddoo san hatanii Tigraay geessan, tireena baabura tireenaa achi dhufu san buqqaasan. Oromoo naannawa kana akka jiru hiyyeessanii jechuudha. If keessa deebi'aa yaadadha. 1997 namni julmaan namni irraan dhumin ni jira naannawa sanitti. Manni tokko duutitti hin galin ni jira. Starting from 94 up to 98 jechuudha. Tokkoon keenya maatii 5-4 gad kan dhabin hin jiru jechuudha. Kan dhabin jiru. Uummanni kun osoo daadarkaa sanirraan bahin itti dhufee jechuudha. Mootummaan kiyya abbaan fedheen ajjeesa naannawa kiyya seenuu hin dandeessan naannawni kun kiyya keessan ammoo akkaan fedheen keessatti isin godhaa ka jedhuutu as bahee jechuudha. Ilma maccaa dhalataa gincii jechuudha. Ka Oromoof naasuu hin qabne warra isa faarsuuf malee warra isaaf sagadu malee warra gaafa fedhe warra tokkoon maqaa Arabaa baadhatanii deemtan direct clear maa ummataaf hin himne. Warri maqaa Arabaa qabdan Oromoodhaa miti. Oromiyaa keessatti dhumtanis jiraattanis nuun laaluu jettanii maatti hin himne. Maaliif hoggaa garii akka ijoollee waan tuttuftanii jira miti afaaniin. Tanaaf cubbuun baha Oromiyaa irra deemtu yakki baha Oromiyaa irra deemu dhumaatiin saayilantii jaarsoo keessatti Oromoonni afran qalloo ajjeefamu jiran kun dhalattoonni jaarsoo daangaa sanirra shiftoonni kililii 5 kun fixaa jiran tokko Oromoo dhiiga boochisuu ta'a jechuudha. Tokko Oromoo. Finfinnuma keessa isin beqaquu ta'a. Ka isin beqaysuu taa'us warruma amma isin lafan weerarsiisaa jirtan kana. Warrumarra isin jala fiiddanii
خان اتيانا قدتني خان أبادي نجي قدتني جبوتي في سوماليلاندي في جيجان كل اللي شاني وليد التاني أورمو ولينقولو جرتن كان خانو ماتو يسمون كروتا آية شو أنو ربيا سان كيست سلاي أورمو أن أورمو ربي توجتاف أورمون كالي ولين بيلاوي ولين وريقامي ولين كوفي ولين كي كيرون نانا وتكو بريفليجي أركتتي كيرون نانا وبرا كشفتاتي بكا جرتو تأجيفا ما جرتي يجولا كيرو اسن جنداني في مرسدان قفامتي تقبرو ما وياني خيسا اسن بافتي صدركاسا نراني اسن جيس چين أسان كيستي فنفنين كينيا جيميك أكا وريقامي وجعالي خيستي فنفنين لف أوروموت يميك أكا وريقامي لفتي سنة لكويتو سلايس هرين وقا فإن الرافود أن أبا الرافود أن بيتو الرافود أمو مالي قالني سن أورومو دافك أبدا خانا يتشول خاخرا خاني وان سوشال ميديا خانا را أبريا ولا جيسون كاباني جامي وان ففج أو جرا سلا دبن لي آبا سياساته باتمي دبن لي أمتاته ميقاري warri diinagdee hin bitamtanii waraqaa tana faffacaasaa jettan keessaa fi alaa. Sila wanni dura isin godhuu qabdan warra xalayaa tana isinii kanneen faffacaasaa isiniin jedhuun haadha Oromoo ta'ilaa guyyaa arraa ilma keetii waraana keessa jirettanii ajjeesu jirtan harkarraa sassaabbadhaa jechuunitu isinirra ture. Joolleen Oromoo bakka feetee dhuftee Finfinnee keessa bashannanuu ni dandeessi jettanii itti himuutu isinirra ture. Torbaanuma dabree miti shawaa kaabaa keessa tuulama naannoo Salaaleetti haadha Oromoo ajjeeftan. Obboleeyyan lameen jidduu qawween haa dhaabbattu. Qawwee haa dhaabuu dide isinii miti. warrumarra qawween haa dhaabamtu jee footoo isaa if dura baaftanii deemtanii kanaatu abbootii gadaa nama 16 ciibsa rashalee miti. Qawween isaanii yoom daangaa tiisiti. Qawween isaanii haadha Oromootiif abbootii Oromoo ajjeesuu malee faannoo baha Wallaggaatti Oromoo fixu jirtu yoom takka irraa dhaabde. Shiftoota ollaa kililii shanii yoom takka Oromoo irraa dhaabde. An hedduu na gaddisiisu warra biyya ilmi namaa keessa jiraachuu danda'u keessa jiraattee nama ta'uu danda'u keessa taa'ee doolaara 100 takkaan bitamee waa facaasu kan hedduu garaana nyaata. Yoo jabaattee dalagattee ifirraa murtee humna rabbiin sii kanneen dalagatte aadaa quubii deemuu qabnaa miti 100 san ama lama keessa fudhachuu dandeessa. 48,000 amata fudhachuu dandeessa jechuudha. Kuma afur yoo deemte. Akkasumatti dalagannee akkasuma quubii deemaa jireenya keenyaaf jiraachisaa turre arrallee if dabarree ilmaan keenyaa fi aalii teenyaaf waa meeqa godhaa jirra jechuudha. Doolaara 100 jettanii uummata keessan gurgurtanii xalayaa isinii kannanii facaasaa jedhanii facaaftan. Kanarratti deebitanii aabaa ofii kaafaa as keessa naqaayii isiniin jedhan. Aabaa ofii kaafaa oon maal balleessan taargeetiin isin dhaaba lameen kana taargeet godhattaniif maalifi ijji halaala waan agarre tamutaaniif keessaa guuranii yetti Oromoon diboottiin kalee mooraa qabsoo jeeqaa turtee mooraa qabsoo keessatti wal dhabde arra taraan teessanii angoonis teessanii anaatu sirra naannawa kanatti anaatu sirra mootummaa kana aanaa akkan fedhen isin godhattanii yoo irra dhaadattan ta'e guyyaan biraatti isin dhufa jechuudha. Guyyaan biraatti isin dhufa. Oromoon akka Oromoo wal kabajuu qaba. Absolutely Oromoo wal kabajuu qaba, wal dhaggeeffachuu qaba, waliin deemuu qaba, wal jala deemuu qaba. Garuu tokko belleesseetiin deemaan hin danda'amu jechuudha. Yoo waliin deemi qofa. Waliin deemuudhaaf dirqama duraa haqawweesaa uummatarraa lafa qaqqabuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaa kan ifiin jedhu
خدم ملاش درقما خنو قجيلام أرارسا مرداساتي خشي ملسو جير أولچو جولين قبليتون قوي أمة أوروموتين دور سفتان دورا إسنيتو قوي تيسن لفقق أبو قبايتشو نما فتاني هاگر أما فتون دن ديسن أورومو هاگر أما فتون دن ديسن نجراتا سمنخون ومرت خلوبو بكان دبو تاو إسنو ما يتشو نما براتي متي قداني سوما خالي دينو جد أبتاني أورومو رتو جيشا ترتان أرالي بفبراتي نو جيشا جرتاني يتشو تناف قوين هاد أبتون دورا موتومان أبا إريك أويسان أبو قبا هاون أورومو ilman keessani achi jirajee fixuudha abuu qaba bar mootummaan wayyaanedha ta ilmaan oromoo dhiigasiitiin firraa kaasan takka hawwan oromoo ilman keessanii gaarii jireetti irra shannee bar takka garuu isin kriminaalota warra san keessaa dhufeedha jijjiirama jamali wanni tokko ka jijjiirame hin jiru kaabineen irra jirtus tanuma gaafa wayyaanee nama fixaa turte abbootiin gandaas kanuma gaafa wayyaanee nama fixaa ture wanni takkoon jijjiirame hin jiru gaafa ijabanattanis oromoo fixuudhatti ijabanattan gaafa angoo fudhattanis oromoo fixuudhatti ijabanattanii jechuudha amma garuu ka adda godhu oromoo gandaan adda baaftanii gandi kun privilege adda qaba gandi kun ammoo kana jettan kanallee itti milkooytan galme seenaa xurooftu ifirratti galmeessaa jirtan jechuudha lafa goonni meeqa keessaa bahe lafa goonni meeqa ka oromoodhaaf if kanne keessaa bahe joolleen tun itti taphatti jechuudha joolleen seenaan beeyne dubbeen beeyne dhama oromummaan beeyne oromoon maaliin beeyne isaan ka beekan lafa oromoo gurgurachuu qabeenya oromoo hatanii ala baafachuu Oromiyaataan ummata siiti hojii gurguru lafa tuulama cufa gurgurtanii fixaniiti amma Oromiyaa baa ummata siiti hojii gurgurachuu seentanii jechuudha hanga tokko fitti deemtan hanga dhumaa itti milkooytan jechuudha kanaas kakara kaani yooma kadhumaa tokko kaniin jedhu miidiyaa kana keessa namni Nila beetu maaltu oromoo irra dalagamu jira sharri akkamii warri qotte duudaa kunoo maal jedhanii warri ollaa keenyaa kililii shanii kunoo maal jedhanii keessa deemnee ni ilaalla maaliif dandeettii afaan adda addaa dhaggeeffachuu rabbi nuu kanne waaqni nuu kanne galata isaa ila hanga irraatti nama gaaroomin oromootii fi waan oromoo haasa'u warra afar Malif afar la fanamati timbarbaadu hanga tokko loo ijoolleen bubbuutetti qogaaf naannoo san gaafii ni jirti garuu akka warra kililii shanii kanatti oromoo lafarraa baduu qaban jettu ummata hojillee haasa'uu dandeessu hojillee waan ta'uu dandeessu jechuudha niin dhaggeeffadha mana isaaniitis jibbanna dangaa dabree oromoo naannoo jijjigaa keessaa qulqulleessa afaanii baafatanii jiran ona jaarsoo ona afran qalloo Hassan Ali haga dhagaxbuur moo qabri daar jaaramtu yeroodha for temporary itti dhimma baajee itti kennisan arra ummata isaanii khagos isaanii Soomaalii gadiitirraa ta'oliitirraa asirraa achirraa guuranii lafa Soomaaliitti janqaanii takka bade kun akkuma madirree dhawaa Isa bakka adda addaatitu Isa afar ariyeefi Isa kaan ariyeefi cufa fidanii dirdaabe annagaale jaan reera annagaale nanga kakara khaniti warra kaaba khana Tsaggaayee Gabramadiin tokko yaadadha goobana daache amaara caala amaaraaji dubaka amaara caala amaaraa tokko dhaggeeffadheeda miidiyaa kan hoggaa dhaggeeffattu hedduudha agar dhageessa namichi kun abbaadhaan oromoodha haadhaan manzeedha yaa manzeechuun warra shawaa kana jechuudha nuti tuulama manzeechu warra shawaa kana jechuudha ya shawaa amaara isaanii manzeen
maal jee an Oromoodha jee garuu qabsoo Amaaraatiin deeggaraa jee. Qabsoo Amaaraa hoggaan deeggaruu ya Amaaraa hilluunna. Amaaraa badu jira lafarraa dhabamu jira jee. Amaaraa Wallagga keessa dhumu jira maali dhumu jira maal jee. Okay. Laata warrootan kun warra Amaaraa yuullinna adagaa gaxxamuu ja'an dhumaatii shiftoonni Amaaraa Wallagga bahaa keessa godhu jiran ilmaan walloorra godhu jiran makiinaa takka guutuu dhalattoota walloo gabbaasanii rashanan ka ijaan agarre kasanuu feemasoonni warra Itoophiyaa san arrallee Finfinnee keessa nagaan taa'an godhan ka makiinaa ambulaansii keessa nama gabbuusanii Islaama 8 fi Oromoo 8 ajjeefne jedhanii kasi mataan dhawan kun itti mul'atu warra kanatti. Warra kanaatu dhugatti Oromoo irratti yeroo yeroon eeggatee akkaattuu seenee Oromoo irratti yakka gaggeessaa jiramu Oromootu isinirra gaggeessaa jira. Waan nama ajaa'ibsiisu waan tokko waan kana kaaseefiin qaba. Enyu zallaqee jannamicha kana minaamin zallaqee mona naasirree isaa maqaan isaa hin beeku minaamin zallaqeetiin see minaamin maqaan isaa minaamin jaaniini hin beeku akka biraa sirreessu minaamin zallaqee jaanii maal jaa inni afaannoo daggaafiina je afaannoodhaan deeggara afaannoodhaan gargaaraasi je faannoon mirgatta amantii maalitti amantii je የህሉና ያማራ ህሉና ትግል ጎዱ ጅራኒ ጄ ካና ጀበይሳ ከረኻኒኒስ ጄ ነማ ኦሮሞ ቶኮ መቃደዌ የቹዳ ኢሳን ወጅኒ ሶጀቹ ጅራጄ it is just clicks my mind malif click nagode namicha faannon deeggara faannon Amaaraatu illunna adaga Amaara bakka yudum kadumati Oromo wan biradis dengedde wallo keessatti sheekoti masgida seenani fitansan hindubbatin kadigan Oromo Amaari badan warakanati Amaari badan warakanati kuno warra Amaara caal Amaara waraka minaamin zallaqee kana jechuudha. Warra Oromotis abalufa wajjin karabiraatiin hojjechuu jirraaje abaluun inni chirra maqaadhee wajji hojjechuu jiru kun warra faannoodha wajji Oromoo balleessuu deemu. This is the question. Maqaadheetiin dubbachuu taa'aa jechuudha warra isaan waan ni godhatan kana. Dhugatti qabsoo Oromoo hoogganaa turtanii dhugatti Oromoodhaan miidhameettanii Oromoodhaa waliin qabsoo Oromoo irratti hojjechaa turtan moo qabsoo Oromootiif hojjechaa turtan? warra arrafaannoo Oromoo fixu jirtu xilaataachin ama Islaamina Oromoon warra jedhu kana wajjin hojjette Oromoo eessa geessu deemta? This is my first question. Oromoon ummata kana kamin laala? Andiinni Oromoo ka jalqabaa warra kaminaamin zallaqee kanaafi warra faannoo ji'e deemu jechuudha. Yoon ummata maqaa sayyaammatullee generalize godhu baadhee jechuudha. Maaliif ummata tokko akka ummataatti ummatan waa jechuu hin dandeessu. Ummanni kun waa hedduudhaaf keessaa qaba waan ta'eef. Warri gaama minaamin zallaqeetii wajjin qabsoo wajji godhu jirra jee inni maqaa dhabe kun Oromoo irratti hojjechuu jirtan moo Oromoodhaaf hojjechaa jirtanii jechuu barbaadeeti. Biddeena nama qubsu qibaabaan rabbeekanii itti Oromoon. Gaafiin Oromoo ta'e isin faannoo fi Amaaroo jidee biftanii jirtu. Gaafiin Oromoo ta faannoon deebisu hin jiru. Seenaa biyya sanii keessatti eega abbootii teenya raagaa akka dhageenyu warri kaabaa yo Oromoon oka kaayyatee fidde malee lafa Oromoo ka seenuu hin dandeenye dhaloota keenya irrattis agarre seenaa raayis barreechuudha. Arras yo warra kaabaa faannoodha oka kaayyannee Oromoo finneettan Oromoon fudhatu ni jira. Deemtanii daaraa keessa gangalachuu kana eessaa fiddan. Foon harree ja'an yo fannisanillee gangalatee daaraa keessa bu'aa ja'an.
warra kana jala akka qiyamatti isin baafne deemtani maasachuma deebitan amma iftiqqeessu jirtamoo oromoodha xiqqeessu jirtan hoggaa gabbee minaamin zallaqa ani faannoon deeggara faannoon mo'achuu qaba faannoon cabsee finfinnee seenuu qaba kara kaaniinis warra oromoo abalu faa hojjechuu jirra hoggaa jedhan isin oromoo karamittiin deemtan seenaa ganna 8 tanaa yaadannu gaaga'ama arra keessa seenna kanaas akkamiin dhufee asirraa ilaaluu dandeenya jechuudha. hayyuun oromoo tokko haati beekaa oromooti hayyuu oromooteetu gangarate ganduma amaaraa keessatti agarta. hayyuu oromooti beekaadhaa kar tokko nu baasaa hoggaattu gangarate miidiyuma amaaraati irratti agarta. amma fa afaan oromoo dhiisaniihu. afaan oromoo dhiisanii afaan amaaraa seenanii afaan amaaraa afaan federaalaa ta'e akkatti fufuu afaan oromoof afaan federaalaa ta'uu hin qabu jee warri mirkaneessaa jiru warra hayyoota oromoo ifiin jee miidiyaa rool yaa'e afaan amaaraatiin afaan banaa oolu kanaa jechuudha. afaan isaatiin mari'achuu ni qaanfata. ambar eenyuuf haasaawaniin ja'a. Kaisan haasawaniif kun kotte duudaadha moo oromoodha. Yoo oromoo haasawan oromoon harka 175 hin beeku afaan kotte duudaa. Yookaan if cinaa kaayaa simaabaloo baantan miidiyaa keessan cinaa kaayaati akkana kunoo akkanaan jee itti mijaan. faannoo hojii dhufnee oromoo fixuu deemna yoo ettanillee garagalaati faannoo hojii dhufneetu oromoo dimokiraasaa ibsuu deemna jaattima. isin maatin jahu hin abadan kar tokko dhaquu hin dandeessan. karaan tokkichis hin dhaquu dandeessan. yoo oromoo akka oromoo gabbuutanii oromoo hojii mari'attan yoo mooraa oromoo deebitan yoo miidiyaalee oromoo irratti deebitan qofa. achi media or amara afan bantani amara media amara promote goda oltani oromo da fagona oromo kan bode gawomsitani jur kuma lama fi kuda sadde jalqaba kha oromo bollan neke tokko isini arrasila oromon akka arrabu me kanatti sin dumu bakka arre jiru sana sin jiru jechuudha wangari akka dubbanu naman godina namu milishiyaa jaarrate keessa alatti yoo maqaa keessan dhoon warra nama dutu jira dutiinsa kanaaf namniif booda deebi'uun jiru. Kanaaf oromoon if moggaa teessan laala waan deemu jiru laala waan godhamaa jiru laala waan diinni keessa diinni alaa godhu jiru wanni kililii shan isin roofu jirtu wanni karaa jabuutiitiin isa dirreedha roofu jiru kana cufa laala waan karaa baalee deemu jiru waan karaa moyyaalee deemu jiru ija banadhaa laala. Odoo diinni akka galaana isinirra garangalle firra irra garagalaati daangaa keessan kabachiisa. Kabiraa lafa babal'ifata ati maa lafa gadhiifta. Lafti jireenya ilma namaatiif qabeenya ilma namaati namni lafti meeshaa ilma namaati lafti lafarra jiraattoon qabaannaati namaa miti. Oromoon akka laafatti ilaaluun irran jiraatu kana ittis yaaduu qabaa irrallee deddeebi'ee wal mari'achuu qabaa waan kanarratti karaa kaanii qawween haa dhaabbattu jettanii warri Oromo lameen jitu silent daggan warri yettani maallaqa fudhattani kana godhaa isiniin jaan shame on you guys. Edduun nama qaanfachiistan. Dura kasila jechuu qabdan mootummaa ka ifiin ja'u kun qawweesaa civilians haadha Oromorraa dargaggoota Oromorraa dubartoota Oromorraa qawweesaa lafa qaqqabuu qabbaa jettani advocate godhuuti isinirra ture.